بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميرة كينا طه وجزاكم الله خيرا. قلمني أنني بوركن شمبراني ويتدبمو akka halluu kanaatti sirritti shumburaa kana uffisuu hin dadhabe dachaa irra deebisaatiin binne jechuudha. Kanaaf har'a kunoo isa mul'atu kana firee mul'atu kana gatiin isaa akka walqixa ta'e firee 6 kana binnee jirra. Har'allee dabaltii kana qaba jechuudha inshaallah. Waan hundaafuu hundinuu ka onnaan keessaa dhumate ni jira. Kan hunda inshaallah viidiyoo goonee ka itti deemnu ta'a. Ammaan waan na hanqatu hatamtamaan akka na bira dhaabbattu abdii rabbi biraa qaba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Kunoo akka argitan kanatti obboleewwan tiyya dibamee kunoo bakka kana gahuutti jira. Gahee inshaallah gahu jira. Masjidni kenna foddaalleen inshaallah hojjetamaa jirti. Isiilleen ni maxxanfamti inshaallah abdii rabbiitiin. Qalamni ammoo akka qalama isa girgiddaa jalaa kanarra jiru al takkaani shumburaa kana hin dhoysine. Kuni si'a 2 irra deeffame akka bareeduuf dibame. Inni kun ammoo si'a 3 irra deeffame. Si'a 3tti illee dhokatuu didee mul'atee jennaan dachaa irra goone si'a 4ffaadhaaf dibamee mul'atee jira jechuu akkanatti. Kanaaf hanga herreegamee si'a 3 irra deebi'ee jechuudha. Kaaree gaafa duraa herreegameetiin jiru irra si'a 3 irra deeffame irra deebi'ee jechuudha. Irra deebi'ee bifa kanaa mul'atee jira jechuudha. Amma haga mul'atee jiru kana kuniyyuu silaa irra deebii gaafata. Ammallee baay'ee nutti baay'ate, amma ol nutti ta'e baay'ee nutti baay'ate. Amma kaafu ammoo isa kanaaf bakkumti tun amma gaaloona bakki tun qofti bakki amma haftee mul'attu tun qofti gaaloona 8 barbaadde jecha isiin tun. Haga caafatti achi sanirraa kaatee haga bakka magariisni dibamee sanitti haga caafii magariisni itti dhaabatu tanatti jecha. Kanaaf inshaallah wanni kun xiqqoo herreegaa ala nutti bahee mul'atu dide. Qalamni boorri kun adiidhaan maqaa adiidhaan yoo maknu xiqqoo ifee akka mul'atuuf adii makna. Adii fi boorri adiin itti baay'ata jechuudha. Ka caalu fakkeenyaaf gaaloona 2 adii 4 walitti maknee hagana ifee mul'atee jira jechuudha. Fagoodha akka mul'atuuf adii gaaloona 4 boora ammoo gaaloona 2 walitti makaa bifa saniin deemne addaatuudhaaf ammoo dirqama guddaa barbaade bifa saniin hedduu na jalaa deeme. Kanaaf akka naa beektan barbaada. Jazakumullahu khairan. Rabbiis waliin haa jiraatu. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. إفاجتي سن ربي سنرها جالته أمان. والله مزيني كنا إفي أدتي ملتو الأف قبا سنرى أمبولي في شادو غونا جنة الري
gubbaa saarkiliidha. Isii gubbaa saarkil taate san biimii saarkil taate ka magariisa jalaan jirtu san isii jalatti isii irratti shaadoo irratti marree akkasuma garaa isii jalaan ampuulii goonaa akkasuma roga isii tanaa fi akkasuma isii tana jalatti illee kan dhufattee jirti garaa jalaan kanaaf kan fakkaatu wajjin ampuulota rogoota kanneen irratti dachaasna inshallah. Ampuulii bulee fi adii halluu lama gooneeti irratti naannawa isaa goonaa waan jedhutti jirra. Akkasuma kunoo roga tana akkasuma roga achaantu san akkasuma roga caafii dakaasanii fi taarfeessoo roga garasachi duubarraan minaaraa jalaan jirtu kanneen irratti ammoo baawuzaa goonee akka halkan yeroo hundaa achi gadi ifu goona jenneeti wanna jechuutti jirra. Haa ta'utii bajatan qabnu as biratti kanaaf mee yoo wanni tun madaallii keessan kaaftee akkasuma shumburaani masjida irratti wannaa ta'e kun girfiin isaa ka itti garafame kun hammaa ol baay'ee nurraa nyaate qalama baay'ee humna nu dadhabsiisee kanaaf inshaallah amma yoo rabbi irraa taate walakkaa gahutti jira gadi kanaaf rabbiin khayrii isinii haa godhu. Kunoo akkanatti bareedee mul'ataa ifaajeen teessan kunoo mul'ataatuma jirti subhaanallah. Rabbi isinirraa haa jaalatu ulfaadhaa jazaakumullahu khayran wajazaakumullahu khayral jazaa. Akkasumaan inshaallah bareedee dibamee akkanatti gadi bu'a. Kanaaf halkan ifee kaloo kana aduwwiin akka kaloo kana uggitee asiin seenne gochuudhaaf waan kanneen barbaachisaa. Kana ammoo gatii isaallee herreegan goone gabaa irra waan jiru gabaa hubadhee ka isinitti himu ta'a waan ta'eef inshaallah bifa saniin na biraa akka dhaabbattan abdii rabbi irraa qaba. Naa jajjabaadhaa jazaa teessan taarraan duraallee rabbi isinii haa kafaluu isiniin jedha. Naa jabaadhaa isiniin jedha. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليوانتي يا كرا جزاكم الله خيرا. واني شمبراني ديباني سابا أما أقول نور كافرتك على مكان يجودا إذا كان كنوا أما ريفي هاروا دبلني دفني باي nyaate jechuun jala hamma nuti achuma akka hamma bikamee olitti nyaate subhaanallah. Qara kaareedhaan bikkinee waan kaaree isaa san binne wallahi hin nyaate hamma olitti nyaate. Akka wanni shumburaan isaa kun ka nafa isaa irraa baay'ee wannaadha waan ta'eef isatu nu harkaa nyaate subhaanallah waan ta'eef obboleewwan tiyya homaa gochuun hin danda'amne dirqama waan ta'eef hojjetaa dhufee as jiru saniyyuu ka kaaree isaaniitiin herregnuuf hojii guyyaallee taatee addaan dhaabsisnee waan tokko godhuu hin dandeenyu. Kunoo bifa kanaan isiin gubbaa irraa sun
sirrii masjida nabiyyiitiin dibamte jechuudha. Isiin gubbarraa sun sirrii masjida qubbaa masjida nabii irra jirtu jechuudha. Sirrii isiitiin dibamte bifa san jechuudha. Amma duumessatu jira akki hin mul'isu jechuudha. Kunoo kana fakkaataa qalamni yoo gogeetiin jedhe haalaan akka bareedu jechuudha. Xarziileen, caafileen, geexiileen isaa adiidhaan dibamti jechuudha. Haga urgee kana gahutti gaaloona dura 8-9tu ture. 9 bitee ture. 9 irratti amma guyyaa kaleessa ammoo wayita dhufu gaaloona 6 bitee dhufe. Akkasitti obboleeyyan tiyyaa wanni hundu beektu akkuma deemtetti wal jalaa shumburaan kun baay'ee nu jalaa dhugee hammaa ol jecha bakka amma dibamte sanii ol gaaloona 12 fixe jecha. Kuni haqa rabbiiti. Waan hundaafuu rabbis waliin haa jiraatu. Inshallah waan hafeetiin jedhe waan jala kanniin mul'atu kanniin hundumaa isaayyuu qulqulleessinu ta'a. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.